እንጀራ ይውጣልክ እግዚአብሔር ያሳድግክ እንዲህ ነው የሚባለው እሺ እንዴ እንጀራ ላይ እንከባለን አረሽ ዝርዝርቱ ማቲኬን ለዚህ ወቂ ስኒፋተው አከምኑ ጅርቱ ነጋ ጅርተኒ ኑቲ ነጋ ጅራ ገለነ ወቀፋተው ከነሲኑጌ Waaqayyoon galatoom akkam nuuf jirtu sin nagaa keessan fayyuma jirtanii jiruuf jireenya simbira maal fakkaatti nura hunduu bareeda galata Waaqayyoo naguma keenya fayyuma keenya jirra arraan nu gee galatasaa isinis immoo kan nagaa tata Waaqayyoo irraa abdii qabna nageenyi keenya bakka jirtanitti sin qaqqabu kan biyya keessas biyya ambaas jirtan ta'e nagaan keenya sin qaqqabu siniin jenna nuti nagaa keenya galata Waaqayyoo sin akkam nuuf jirtan naguma jirtanii maatii keenya akkam jajjabaattu siniin jenna nuti jirra galata Waaqa bannee jirra jalqaba ifama siniin jenna ifama guddaa nu godaayi bannee jirra gara biyaansi gara torbee lama akkasana fakkaata erga viidiyoo hojjechuu isne inna egaa ifama nurraa taasiniin jenna anis kaasunis badee jira egaa sababbiin banneef immoo egaa haaluma jireenya irraa kan ka'e nu hojjechuu beeti banne malee nagaa keenya jirra egaa baay'een keessan baay'ee tokko yaadaftanii buleewwan keenya maal taatanii baddanii bal'axuu kaasu maal taatanii naguma jirtanii jettanii warroonni ni gaafatan baay'eetu jira naguma jirra galata Waaqa nutis yaada jirumaaf jennee bannee nu hojjechuu dideeti akkasuma immoo egaa akkuma beekamu kaa mucaa keenya sargi mucaa keenya nu balleessa siniin jenna sargi mucaa keenya sinitti nimne garuu viidiyoo soo hojjetin nutti ga'e egaa hojiif jedhee nutti jechuu dide akkasumas immoo egaa namoonnis mana keessa mana waan jiraniif viidiyoo hojjechuun bakka namaaf hin mijatu kan beektanii mana diggisiin jiru hin beektu naa amma diggisii keenya diggifannee mucaa keenyatti mucayyoo fuunee sargi isaatti hin geenye waan hundumaa tannee kun amma walitti deebinee jirra galanni Waaqafaa ta'u sin akkam nuuf jirtu nagaa keessan jirtanii baay'ee tokko si yaadne dhugaa baay'ee si yaadne ani gaafootin baay'ee tokko si yaada egaa kana siniin jenna maatii keenya egaa sababbiin banneef sababa kiristinnaa mucaa keenyati egaa mucaan keenya kiristinnaa akkuma beekamu warra amantaa kiristaanan beektanii bultee 40tti waan ta'eef isaaf jennee ana kinoo sagaleeyyuu na cufe jechuudha diggisee jedhee hojiin natti guddatee deebisee immoo bakka xaariyaa jedhee sagaleeyyuu na cufe qofaan na qabee gamanaaf godhaa'e kanaaf isa jennee bakka mucaa keenya kiristinnaa diggisuuf jennee hojiyaaf jennee banne siniin jedha maatii keenya ani garuu nan hojjaa osoo hin taane bakka warroota hojjetan cinaa hojjetanii nama jajjabeessoo akkasumas immoo viidiyoo hojjechuun nuuf hin tolle kana kiristinnaa keenyattis immooyyuu viidiyoo waraabamee jira garuu sirrii waraabne viidiyoo egaa keessa mudeetti illee ta'usiniifan ergaa kana fakkaata kana bannee mucaa keenya sargi isaa maal nurraa haftanii sinkomate bakka warra siyyaame jechuudha warra siyyaame hin beekta waan ta'eef inna akkasii siniin jenna maatii keenya nuti nagaa jirraa galata Waaqayyoo kana banne malee hundumtuu nagaadha nu biratti mucaan keenya illee nagaa nuu qaba kaasunis naguma isaa jira akka naguma jirraanis kinoo akkanuma erga sargii diggifannee immoo yoo mucaa keenya wajjin mucaa kiyya immoo deemnee sirriitti ji'a tokko qonnaa qabna ji'a tokko ganaa sirriitti irriiba rafnaa maaliif baay'een keessa maa huqqattee naan jettanii jirtan gara telegiraamitti irraa baay'ee tokko naan jenna baay'eetu naan jedhe amma bakka dura yaada diggisii mucaa kiyyaati waan ta'eef amma moonna hundumaa fixanne rafuudhaa ji'a tokko rafnaa saniin booda immoo hojiitti gaana kaa ingidi jiru xaara malee jiruun hin jirtu waan ta'eef jiruun walitti nuftu mucaa kiyya wajjin immoo yoo wal baanneetuma hojjenna egaa hojii keenyas immoo qama keessa waan ta'eef rakkoo hin qabu innaa kana siniin jedha kanaaf bannee hunduu nagaadhaa sin akkam nuuf jirtanii nagumartanii siniin jenna egaa nu biratti hunduu gaariidha galata Waaqaa kennu asiin nu geeka Waaqayyo giddiin qabu waan hundumaa keessa nama dabarsee asiin nu gahee jira galata isaa
Dhugaan gizee biyyan baa jiru san jechuun wanna galee kan argu natti fakkaanne. Egaa Waaqayyo immoo giddiin qabu akka yaada keenyatti mitinni. Giddiin qabu waan hundumaayyuu nama agarsiisa, nama gahaa, namni fayyaa qabu immoo waan hundaan arga waan ta'eef galata isaa. Egaa namni hundu indee galtee akkanuma deesse naan jedhanii turan jechuudha. Maaliif baay'een isaanii dubartiin biyyan baan deessu warra biyya keessatti dubartiin biyyan baa galtee deessu jedhan. Gini Waaqayyo giddiin qabu akka namaatii miti. Inni akkanaaf inni waan hundaa danda'a waan ta'eef Waaqayyoon. Kanaaf Waaqayyoon waan dadhabu tokko hin jiru. Inni hundaa danda'a jechuudha. Har'a geenye waan hundumaa argee kinos ga'ee jira. Egaa bilbila sanarratti seenaa raayifama. Kanaaf sinin jedha maatii keenya hundumaa galata isaa Waaqayyo galata malee waan barbaadu waan ta'eef egaa warroonni immoo galtanii kan jaarsa gochuun barbaada Waaqayyo jaarsa gaarii sinitti haa qabu kan immoo jaarsa qabdan maatii barbaada Waaqayyo maatii immoo eebbifamte siniif haa kennu sinin jedha. Egaa akka namaatti miti waan dhuguma kan immoo akkuma tokko jedhanii tokko amma hin jiran obboleewwan keenya galanii ta'u kan ilmoo sin goonne ni jirani garuu hundaa miti. Egaa inni biyya Waaqaatu waan ta'eef wanni hundumtu harka keenya ni miti kan go'amu fe'a isaatiin Waaqayyo hojii isaati waan ta'eef kanaaf egaa namni baay'een hin daani shamarran biyyan baatii uftee hin jedhan sinin jechuufan kana kaasee maaliif dhuguma nama baay'eetu jedhe. Indeessanii reessini kan dubartii iyyuu taanee kan naan jedhan hin jiru. Indeessuuree biyyan baa turtanii biyyan baa yoo deema wannuma kennu alaa hin godhanne garuu kan nama kennu akkamitti hundaafuu biyya keessas ta'e ammas innaa kana fakkaata sinin jedhaa. Egaa Waaqayyo geellannaa ga'u inuma siin nu ga'e waan hundumaa nu agarsiise galata isaa sinin jedha maatii keenya. Egaa kanaaf sinirraa banne ammaan achitti immoo hin bannu viidiyoo siniif hojjenna. Egaa viidiyoon keenya biyyoon keenya illee baay'ee tokko gabbu'ee jira dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee gabbu'ee jira. Egaa maatii keenya Oroon subscribe nu goone subscribe nu godhaa viidiyoo keenya nuuf guddisaa. Oromoo keenya sinin jenna akkasumas immoo like share nu godhaa. Egaa hundumtuu keessanuyyuu hiriyaata keessan biraan nu gahaa subscribe nu goosisaa ol guddisnaa sinin jenna. Egaa dhuga dubbachuudhaaf viidiyoon gizee baay'een dubbadda garuu viidiyoon warra afaan Oromoofaan dubbatan jechuudha. Viidiyoon isaanii baay'ee hin guddatu maaf akka ta'e immoo garuu afaan qonqa biraati warra dubbatan jechuudha. Afaan biraati warra hojjetan viidiyoon isaanii hojjetan ta'e hin guutin akkuma ibba afaan kasseenuuf jira. Keenya garuu deemu maaliif garuu maaf wal hin guddisne nutis akka saba kamiyyuu wal guddisuu qabnaa please. Warroonni afaan keessa geessan nageenyallee viidiyoo kana subscribe godhaa sinin jenna. Chaanaalli keenya subscribe nuuf godhaa nuuf guddisaa sinin jenna. Egaa wanna adda addaa irratti isin wajjin ammaan achitti hin bannu. Egaa kaasuufis jechuu baatu anaaf immoo mucaa kiyya wajjin isiniif wajjin ammaan achitti egaa hin bannu sinin jenna. Kanaaf immoo egaa viidiyoo isinitti hin dheeressu. Nagaa naaf ta'i. Akka jirta Waaqayyo isin wajjin haa ta'u viidiyoo biraatiin akka walitti deemnutti. Ora bulaa isinin jedha baay'ee.